منير دبت ما وانت قرر خلاص. maallaqa ila akkaawuntii haadhaa banaadha. Akkaawuntii haadhaa barbaadani. Akkaawuntiin haadhaa biyyarraa ergamee fi rabbii jedhanii eegan sadaqatan. Amma yoo harka mootummaa seente micayyoo mootummaa qarqaara yoo tikeetti muraa jedhan tikeettiin akka carraa yoo irraa murame malee harka mootummaa gallaan mootummaa qarqaara micayyoo tana waa hundaanu. Maaliifi mana yaalaa dhaqxee gilliidhaa kanaa sani wanni jedhu hin jiru mootummaa qarqaara. Maallaqanni yoo danda'e. amma harka namaa qarqaarsa namaa ta'uu jettiin yoo waan garteetiin amma boodatti gadi baatee mootummaan imbaasiin kun akkuma duraa wayi ofirraa gad darbeetiin gartee borillee deebitee uummata kanatti boottimoo imbaasiin guutumaan guututti biratti fuudhee jira amma waan taatu harkuma imbaasiitiin taate. Hin darbu imbaasiin ofirraa akka imbaasiin hin darbinetti waan naqa barbaachisu guutaa itti himin ture. Imbaasiin ofirraa hin darbu kana booda sababbiin isaa maaliif? Tokkoffaa si waraanna kan jedha sagalee ani waraabbadheen turedha. Sillee waraannaa arsiin gumaa haa kafalatu isitu kana dalagaa jette ijoolleen baalee. Ijoolleen kuweetiin keessa jirtullee attaa dhaabbattee amalii waan feetan godhaa gandaan arrabsinaa jette. Miidhaan ani isaan miidhe maalidha isiin haa ajjeefamtuu jedhan. Micayyoo immoo fuudhaa ofitti fooqirraa gadi darbaa jedhan. Kuni kissii guddaadha. Kuni wanjala guddaadha. Waan kana ta'eef carraan qabamu maalidha? Ana waa tokko namni tokko na godhuu hin danda'u. Ana waan takka wallaahi namni baala tana narra kaasu hin jiru. Sinii galee micayyoo garuu sobanii bira kaahanii shaayii keessa qorsa godhanii fi ajjeesuun ni mala. Micattii ni ajjeesa waan 100%. Micayyoon lubbuun isii baraaramu imbaasiinuu iddoo kan ofirraa baasu taate imbaasiillee. Asin deebitu imbaasima keessa teessifnee bakka goonee fi harkuma imbaasii irraan teetti malee lammata asitti asin deebitu micattiin tun. Lammata asii asin ajjeefamti micayyoo rakkoon ragaa jechuudha. Akka micayyoo tana rakkoon isii kan goone carraan nuti fayyadamuu qabnu maali imbaasii keessaa akka hin baane itti jabeessu. Ayyee nuti wanni barbaanne amaleeti yaa galatoomii nuti tokkoffaa wanni barbaanne jara kenna wanni asirratti baanee akka kaleessattillee iyyaa turre mucattii tana garaa nu nyaate wayitii isiin kalee akka itti rakkadhee ganna darbanii ho'a keessa jira isiin jettu dhugaa rabbiititti nu guutunu jireenya biyya arabaa kana keessa jirraa ho'a biyya arabaa kanallee kama waliin beenu yeroon kun amma zawaalli ho'a akka malee waan ta'eef baay'ee tokko nama miidha. Kanaafuyyuu kanumaaf jecha hanga tokko obboleettii qabna nu guutunuu jennee waan kana gabbaanee irraa dubbataa turre bakkuma isii itti godhuu fi mucattiin tana qarqaarsallee yoo taate uummata Oromoo bal'aa duuba jira. Mucattiin tuni erga bakki itti godhameetiin imbaasiin kun uf biratti fuudheetiin kalaas harka imbaasii galtee jette mucattiin waa takkaayyuu hin taatu amma harka seera jirti. Namni harka seeraa galee homa barbaade badii qabaatee qabaatuu baate suni wanni takkaayyuu hin tahu waan gaariidha jedha akka mataa kiyyaatitti. Laakinitti immoo waan isii barbaachisu yoo ka jiraatu taate immoo amal garteetiin. Okay, anis mee bilbila itti bilbilame waan tokko Oromoo dhagaya. Oromoon callisina. Nuti namummaa dubbachaa jirra. Namummaa fi gargaarsa kana buusaa jirra. Itti gaafatamummaa fudhadheetillee mana kireessaaf je'een. Yoo namni isiniif hin kafalle naa isin ni kafala je'een. Amma waan asiif as waccanii miti. Isin feetan wal qeeqaa waan feetan waliin ja'a. Nuti miccoo tana baraaruudhaaf fiigaa jirra. Hubannoo keessan warri waamicha kiyyaa fi usmee dhageessanii maallaqa hanqa dandeessan koottaa nurraa fuudhaa guyyaa irraan tanaa jettanillee galatooma. Warri akka Qaxar jirtaniis Suudii jirtaniis ni gargaara jettaniis galatooma. Amma gaa wanni amma goonu nuti amma arrabaa fi wanta jechuun osoo hin taane miira keessaa bahuu qabna yeroo hunda. Anis arrabsamaatumaati asiinaa fi usmeen maallaqa kana waliin sassaabne. Rabbi isaan haa kabajamu. Ani reefullee usmee qulqulleessuudhaaf carraa maaliif namni kun barus hin amanu. Kanaaf sibira seenne reefuu sana achumarratti illee mormii kaasan. Annin beekaa waan sooshaal miidiyaa kanaan waggaa 8 keessaafuu ijoollee biyya arabaa kana Kuwait haa ta'u, Dubaay haa ta'u, Qataraa, Iraaq illee biyya Bagdaad biyya Saadaam Hussein keessatti illee dubartoota keenya meeqaan rakkoo jira. Kan uummanni quban qabni. Kan Dubaay fi Danjaalee achiidhaan kuchiisanii kan reeppii godhame hedduu jira. Waggaa 8 waggaa 7 as gubbarraa waan biyya arabaa kana hojjedha. Kanaaf muuxannoon qabaafiin reefuu usmee dubbii tana qulqulleessinee haa gadi buunuun isin jee. Gurmanni maallaqa kana eega guuramee isin hin baasii jiraate amma ani isiirraa gaaraantiin barbaada. Wantatti dhibbarraa dhibbatti yoo wanti kuni baru yoo ammas deebinee haaraan guuruu hin dandeenye. Lakkii guuramee haadhaafis haadha guuruu danda'e. Dhaabbanni xumuraa, ni xumuraa naaf obsi.
Amma maallaqa guuruuf jirra. Taaksiidhaan deemanii ijoollee keetirraa guuruuf deeman. Yoo ati waan akkanaa akka jettu taate maallaqni kun yoo hin guuramne micoota naaf mukayyafallee waan tokkollee akka hin binne yoo goone baruus deebinee fidaa jechuu hin dandeenyu. Itti gaafatamummaa ni fudhatta. Micoon tun imbaasii seentee jirti. Baruu alatti hin darbamtu. Kana nu gargaari carraa. Yoo dhugumatti ati wanti kun maaliif maallaqa kana uummanni guurame yoo hanga guurame amma hanqummaan jiru kun guurame yoo danda'ame waan takka itti haa godhamu. Yoo wanta jette haadhaaf haa ergamu. Kaan itti deebina. Garuu nuufi adda nuu baasi. Dhiisi miira keessaa bahiiti. Dhiisi. Ani amma akka Oromummaatti akka ilma namaatti Oromummaallee miti. Ani akka ilma namaatti. Isin yoollee biyya takkaatiin hin beeka. Garuu ani akka Oromummaa akka namummaatiin haasawaa jira. Feetan waan fedhan nuun haa jaan. Atillee na arrabsi ani rakkoon qabu. Micoota na baraaruudha taargeenni kiyya. Kanaaf micoon tuni gargaarsisti haa fufuu jetta. Yoo jette itti haa fufuugin hanqa itti fufeessan fidee waan godhamu haa godhamu jee. Ati irraa amma dubbii barbaanna. Dhiisi ijoolleen arrabsitee akkanaa jee waan kana. Rakkoon qabu kuni amma 8 coraa nuti jira amma wal beenaa naafati. Arraba dhiisi. Asiin haa jaan. Garuu micoota na ilmoo nama. Arraba micoo Oromoo takka adde. Gizee jaan ati shamara. Dhiisi ani dhiirri teenya wasa kana siima. Ajooytu dhiira Oromoo jechuun. Ummata yeroo tana micoo kuweet keessa aduu keessa ji'a ulfa 8 arrabsu. Namni bar aboo ati rabbiidha rabbiinu waan meeqa nama lubbuu nama meeqa ajjeesee wanta godha. Zaatana namatti wal arrabsanii miti. Sanitti deebina. Amma deebiiti shamarran keessaafu baruu isinirra akka nama shamaraa tokkotti badii isii baruu arrabsina. Amma garuu aduu keessaa fuunee imbaasii haa ta'u mana tokko jira. Mana san goonee mana san irratti wanta jennee feesnuu ambulaansii duramee achirraa fuunuu eega ganamaatti jirra. Sii galee maallaqni san nu guutame yoo amma itti fufime. Wanna kana itti gaafatamummaa fudhadhuuti ni dhaabna moo itti fufna? Okay, yaada gaarii kaastee Muniir guddaa galatoomaa Usmeetis guddaa galatooma namni hundi warri dhageeffachaa jirtanis galatooma namni tokko kabajaaf nama jala taa'ee nama dhageeffata. Amma biyya kana keessatti mukayyifa binnaa kan jedhamu hin jiru kun biyya Masriitii miti mukayyifni mana wajjin kireeffama. Namni mukayyifa namaa bitu hin jiru. Mukayyifni manumaa wajji kireeffama. Biyya kana kirama mana akka faltaa yoo fuute diinaaruma yoo hatta guddate diinaaruma 80 yoo hatta guddate kanuma jechuudha shaqqaa tokko kan qabame namaa jedhu birrii guddaas miti. Mucayyoon tun amma koominiitiin embaasiitti finnee jirra. Embaasiin bakki teettuun qabdu garuu guyyaa 3 kanaaf ani hin danda'u jedheen ani dadhabee jira mucayyoo tanan ajjeesuun ni mala ani dalaggaaf hin gadi baasii jecha torbii tokko dalaggaa hiikeen jira manaaf hin gadi baa mucayyoo tana amanii mana keessa gateen deemu yoo aartee namni tokko waa barreessee fodoo maskootii banattee of gallakkiftee hin dandeessistu mucayyoon isinii galee kanaaf mucayyoon tun yoo taates embaasiin hanga harka poolisii osseensisee furmaata itti kennutti embaasiin ubbira kaayee qabee yoo bakka argatellee argate yoo bakka argachuu baatellee bakka tokko bakka namni mucayyoo tanan tuu'ine kaa'uun isaa dirqama haga guyyaa 3 qaxaroo qabdi juma'aadha sabti yoo mala hadii inshallah harka rabbiiti wanni hunduuni sirraa yaaf jechuudha. Wantoota hedduutu jira wanni asirra dubbachuu hin dandeenye baay'ee jira jechuudha. Wanta sanni inni sirreessaa fi garuu maal isiniif fakkaata? Maallaqa guuraa. Hin guurinaa isiniin hin jedhu maallaqa guuraa. Amma kaayee akkaawunti irraa haa kaa'u. Yoo mucayyoon tun tariiti warri imbaasii kunoo warri koominiitii kunoo mucayyoon tun hanga dhaltutti guyyaan kun guddatee nuti amma baatii jalaa gad dhir'isii seensise jenneeni yoo baatii jalaa gad dhir'istee poolisii harka galte ni galti. Garuu mucayyoo ijarraan beeksisa fuularraan beeksisa garaatu beeksisa isinii galee baatii yoo gadi dhiiftee isin gad dhiibattee isin seentee jette yoo osseentee jette akka osseenten tikeettiin irraa muruu ni mala. Garuu mucayyoon kissii qabdi ashaaraan isiin bahu. Bilaak irra godhamtee jirti mul'atu ashaaraan isii jechuudha. Fingarii yeroo tokko fingariin isii bahaa baddeetu fassase. Sababa saniin mucayyoon tun bahuu dhabuu ni dandeenya dhabde as keessa. Yoo ji'a isii itti beekan poolisiin gadi baasuun ni mala.
hanga guyyaan kee gootti yoo mana yaalaa fidanii marmarsiisanii qoratamanii jedhan haa ijji baatii haganaatti si hafaa baatii tokko si hafaa hagasii bakka laalladhu jechuun ni mala poolisiin ofirra teessisee qallabuu dhabuun ni mala sini galee hallaafa alami san beeknu san rabbitu beeka yoo poolisiin micayyoo tana gabbaase warri hin baasii kunis waan jedhan beekamu ijoollee ganda isii kanarraa fageessanii abashaa maan ta'in amaara maan ta'in poolisii yoo itti mallatteessee gassii baasee jedhe bakka tokko qabdee fiteettee micayyoo tana yoo isiin deettu moo ol deebista. Abadan ijoollee naannootti hin dhiyeessan micayyoo marzii nyaachisanii ajjeesan kalee galgala dhaadannoo isaa dhagaati turean kanaaf maallaqni kun guuramee namni tokko fuudhanii bakka tokkootiin namni immoo micayyoon tu yoo seera fixattee achi gadi baate bakka kamuu kireessitee kaa'uu fi hin dandeettu poolisiin irra mallatteessee gaafa gadi baase lakki deettu malee hin galchinu yoo kan jedhan taate mirmaraa yoo kan geessan taate yoo baatii tokkollee isii kan barbaachisa taate gaafa isiin deettee jettu hanga isiin gaafa deettu tola deetti sumuun hin baaftu anumatu as gad dhaabbatee bakkuma isiin jirtu ambulaansii lakkoofsa kennitee fi bilbili ambulaansiin akkasii fuudhu karaarra gadi baay'ettiin karaarra gadi baati lakkoofsa ambulaansiin dhufee isii kaasa maallaqa biyyaa takko doonfaasiin mana mootummaa seeraa seentii osseentii ni deessi abbaan mucaan yaammamaa dhiigni ni qabama buxaaqa madaniyyaa isaa keessatti ni ba'a yoo mucaan to'annoo jala oole agasii tarii mucaan to'annoo jala ooluun ni mala osseentii kun hundi ni sirreeffamaa gaafa kun sirreeffamee fi jedhe micayyoo kissii irra jiru sanillee irraa kaasan. Yoo kissiif karaa darbuu dadhabde kissiin sun gaafa san akkasitti irraa kaa'isanii galee micayyoo hanga kissiin irraa ka'utti maallaqa kana qaba micayyoon kissii qabdi ashaaraan ba'aa fi danda'anatti fakkaata yoo ka ashaaraan isii kan ba'u taate guyyaa sadii as keessan bultu ni galti amma rakkoon ka qabdu kissii isiin qabdutu rakkoo qaba sani galee birrii olii qaba birrii kana akka addaan kun birrii olii qaba micayyoon kissii qabdi tariiti as keessaa bahuu hin dandeettu deennaan garuu hin galchan. Galchanii birrii amaana birrii hin dhaabina yoo isiin lakki kissiin kun irraa ka'ee kan deemtu taate birrii haadhaa erganiif birrii immoo akkan dhiif kana isiniin jedhamu ni guddaa galatooma waan na dhageessu.